Afran darbanii fi walitti dhufiinsaan geggeeffama baheeroo ammaa garaatii guyyaa guyyaadhaan argan ni mul'isu. Dirooniiwwan waraanaa uummata nagaa adda bahuudhaaf hin dandeenye hojiirra oolaa jiraachuu isaanii dhagahuu irratti argamna. Sagaleen warra biroos dhaga'amuu jira malee, dhaga'amuu dadhabe malee hayyuun Oromoo har'as dubbataatuma jira. Falmaatuma jira. Adurree tokko rukutuudhaaf yaalan. Don't corner a cat. Waan asiinis karaa bahu yeroo dhabu, achiinis karaa bahu yeroo dhabu sumatu utaalee ijaarsa keessaa buudha. Mee waa'ee walgahii Pretoria kana yookaan waliigaltee Pretoria kana irraa haa dubbannuuti. Waliigalteen kun waliigaltee nagaa buusuu hin turre jalqaba yeroo jalqabamu ceasefire ture yookaan waraanuma dhaabuu walitti dhukaasuu dhaabuu. Gaafa waraana kanatti seenan lamaan isaanii yoo akkanatti fakkaatutti immoona jedhaniituma yaadan. Haa ta'uuti waraanni TPLF irrallee hin hiikanne itti hima. Harka keessan hin xureessina. Shama akkam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork istuudiyoo keenya Hoorn irraa qophii addaa qabnaa. Qophii addaa keenya irraatiin obbo Baqqalaa Garbaa toora irratti afeeruun keessummaa godhannee jirra. Dhimmi ijoollee har'a irratti mari'an waan waraanaa Oromiyaati. Keessumaa haleellaa lammiilee nagaa irratti fuulleffachuudhaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa irratti raawwatamaa jiru irratti xiyyeeffachuudhaan dhimmoota haala yeroo biroos kaasnee kan waliin mari'annu ta'a. Obbo Baqqalaa afeerraa keenya simattanii nuuf argamu keessaniif guddaa galatoomaan jedha jalqaba irratti. Tole egaa waraanni Oromiyaa keessatti waggoota afran darbaniif walitti dhufiinsaan geggeeffama baheeroo ammaa sadarkaa akkaan hammaataa irra gahee jiraachuu odeeffannoowwan kutaalee Oromiyaa garaagaraatii guyyaa guyyaadhaan argan ni mul'isu. Waraana kanaan wal qabatee keessumaa yeroo dhihoodhaas ammoo dirooniiwwan waraanaa uummata nagaa adda bahuudhaaf hin dandeenye hojiirra oolaa jiraachuu isaanii dhagahuu irratti argamna. Haleellawwan uummata nagaa adda hin baane kan magaalotaa fi iddoowwan gabaa dabalatee bakka walitti qabama hawaasaatti raawwatamaniinis lubbuun lammiilee nagaa dhibbootaan lakkaa'amanii darbuu guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo Oromiyaa irraa argannu egaa bira gahuudhaaf dandeenye jira. Torbanuma muraasa dura yaadachiisuudhaaf godina Shawaa Lixaa aanaalee Cobii fi Miittaa Walqixxeetti akkasumas immoo Jibban ammoo aanaa Bojjii Dirmajjii magaalaa Biilaatti darbee ammoo magaalaa Mandii fi iddoowwan garaagaraatti haleellawwan kun itti fufiinsaan raawwatamuu irratti kan argamanii. Egaa waan Oromiyaa keessatti guyyaa guyyaadhaan raawwatamaa jiru kanarratti maal jettu haala keessumaa Jibbanaa Lixaa Oromiyaatti deemaa jiru haleellawwan dirooniidhaan wal qabatee haleellaa lammiilee nagaadhaan irratti raawwatamu kanaan wal qabatee haala deemaa jiru irratti maal jettu waan jedhu irraa haa eegallu obbo Baqqalaa kallattumaan gara marii keenyatti seenne. Haa ta'u galatoomii kuni waraanni amma biyya kana keessatti geggeeffamaa jiru waraanni guddaan kan kaaba jiru ta'ee mul'atu iyyuu malee jalqaba waraanni Oromiyaa keessatti kan inni eegalame jechuudhaaf ni dandeenya. Waraanni walumaa galaa kun maalumaaf eegalee yoo jenne seenaan isaa xiqqoo gara booddeetti yoo nu deebisuu danda'a. Rakkoon biyya kana keessatti har'a mul'atu hedduminaan kan inni jalqabe sababii gufachuu tiraanzishinii yookaanis immoo jijjiiramaa ta'uu isaati kan ani kanan hubadhu. Jijjiiramni bara 2018 ta'ee sababii butameef kallattii isaa gadi lakkisee rakkoo har'a keessa jirru keessa kan nu buuse ta'uu isaati kan ani kanan hubachuu danda'u. Yeroo sana 2018tti jijjiiramni dhufe suni abbaatti godhuu dhabuun keenya kallattii inni itti adeemuun irra jiru jalqabumaa jalqabee irratti walii galamuu dhabuunsaa roodmaappiin yeroo sana kunoo asii kaanee yeroo kanatti immoo kana geenyaa dhumi keenya immoo galmi keenya immoo kana jedhamee nutti himamuu dhiisuun isaa yookaanis immoo lakkaa'amee itti kennamuu dhiisuun isaa warruma yeroo sana sirnuma sana keessa turan dhaabuma sana keessa turanitti amannee dhiisnee uummata Itoophiyaa dhiisee deemuun isaa rakkoo amma jiruuf kan nu saaxile natti fakkaata. Sababii yeroo sana uumameen egaa
transitionii sanarratti ilaalcha lamatu dafeetu adda bahee ilaalchi inni tokko ammaan booda sirni darbee sun amma darbeera sirna duraan keessa turree sirna abbaa gonfoo yookaan moototaa fakkaatu tokko bifa tokkummaa Itoophiyaatiin yeroon itti ijaarru amma yeroon itti biyya kana tokkeessinu amma yeroon itti heera mootummaa kana cirree gannus amma yeroon itti sirna federaalizimii diignu kunis amma jedhanii kan ka'an humnoonni tokko jiru turani. Humnoonni karaa biraa immoo federaalizimiin amma geggeessaa jirru kuni federaalawwan ta'uu dadhabeera, dimokiraatawaa ta'uu dadhabeera, yeroon itti dimokiraatessinuu fi uummatoota hundumaatiif akka mijatutti kan hojiirra oolchuu dandeenyu yeroon isaa amma nuu dhufeera jechuudhaaniti abdiidhaan itti seenan turan jechuudha. Kanaatiif lamaanuu karaa isaanii qabsoo eegalanii duulli yeroosuma eegale jechuudha. Fakkeenyaatiif warri sirna kana diiguu qabna amma yeroon isaa nuuf ta'eera warri jedhanii dhaabbileen kana tarkaanfachiisuu danda'an sirna federaalawaa kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu danda'an eenyufaa akka ta'an adda baafatanii ni beeku turan. Kanneen keessatti dhaabbileen akka adda bilisummaa Oromoo fa'aa akka dhaaba kan Koongireesii Federaalawaa Oromoo fa'aa TPLF fa'aa dhaabbileen eenyummaa irratti hundaa'an hundumti isaanii akka farraatti ilaalamu kan isaan jalqaban yeroo sana jechuudha. Kanaaf waraanni inni jalqabaa kan inni jalqabe gaafa addi bilisummaa Oromoo gara biyyaatti seene gaafuma sana buraayyuu irratti eegale yoo jennee dhimma dandeenya jechuudha. Eegasii jalqabee lolli suutuma suutaan itti deemaa dhufe jechuudha. Egaa humni gaariin yookaan qabeenyi kan jiru, humni namaa kan jiru, gabaa guddaan kan jiru, hedduminaan to'atamuun kan barbaadamu Oromiyaadha. Kanaatiif cabuun kan irra jiru, waa'ee federaalizimii kana cabsuun yoo barbaachise cabuun kan irra jiru Oromiyaadha jedhanii numa beekama ture. Haa ta'u iyyuu malee kana gochuudhaaf immoo dura karaa saaquudhaaf kan ta'u kan isaan bira dhaabbachuu danda'anii yookaanis immoo sirna kana tumsuu kan danda'an eenyufaadha isa jedhu akkuma duraan dubbadde kana kan akka TPLF fa'aa keessa turaniiru jechuudha. Kanaatiif lolli amma deemaa jiru gara kaaba Itoophiyaattis kan deemaa jiru TPLF ni karaarraa gorsiisanii gara Oromiyaatti yeroodhaan as deebi'uudhaaf kan yaadamedha jechuudhaaf nan danda'a. Kanaaf egaa prioritiitu kenname ammoo gara Oromiyaatti yoo deebinee fi Oromiyaa kan barbaadamu fakkeenyaatiif yeroo darbe muummichi ministeeraa duraanii obbo Taamiraat Laayinii wayii tokko kaasanii turaniin amma lola kana dafnee xumurree waliigalteedhaan xumurree TPLF wajjin nagaa buufnee gara dhimma keenya cimaatti dhimma keenya guddaatti haa deebinu kan jedhu kaasee ture. Dhimmi isaanii guddaan kun eenyu yoo jenne Oromiyaadha, Oromiyaa cabsuudha, Oromiyaatti deebi'uudha, lafa babal'ifachuudha. Akka sirna durii sanatti lafti kun asii kanatu natti hafe, asii immoo kanatu natti hafe jedhanii lafa nu duraa hafe jedhan sana deebisanii deeffachuudhaaf jechuudha. Eliitiin isaanii durumaanuu jalqabee miidiyaa irraatii dubbachuu eega jalqabee lafti Wallaggaa fakkeenyaatiif lafti Wallaggaa kan Wallaggaa miti kan Oromoo miti durumaanutu Oromoon achirra hin qubatin kan Amaaraa ture kan keenya ture ristii keenyadha kanaatiif deeffachuu qabna yeroon isaa amma humnas qabna jedhanii eega dhaadachuu turaniiti jalqabanii turaniiru jechuudha. Kanaani amma Oromiyaa cabsuu irratti Oromiyaa cabsuu immoo Oromiyaa al takkicha overrun gochuun waan hin danda'amnee fi tokkoon cabsanii tokkummaa saba kanaa addaan diiganii priority itti kennanii eessaa yoo jalqabne wayyaa jedhaniiti itti deemaa waan turan natti fakkaata. Kanaaf dura cabuun kan irra jiru Wallagga jedhanii itti murteessan. Tokkoffaa Wallagga daangaa qabaa naannoo Amaaraa wajjiniin humnoonni kun karaa isaan ka'anii wajjiniin daangaa wajjiniin qabaa karaa daangaa sanaa karaa adda addaa cabsuun akka danda'amu ni beeku. Karaa biroo ammoo olola irratti oofanii uummanni Wallaggaa kuni akka uummata nama nyaatuutti moggeessuutu jalqabame jechuudha. Dura Wallaggaan cabsuun barbaachisaadha. Saniin booda tokko jennee gara Oromoo cabsuutti deemnaa inni jedhamu kaayyooma waan ture natti fakkaata. Kanaatiif jalqaba ta'ee kan mul'ate akkuma jijjiiramni kun dhufeera jedhamee labsameen iyyuu Wallaggaan moggeessuudha kan jalqabamu.
Kun immoo Wallagga qofaatiif kan deemu otoo hin taane eessaa haa jalqabnu piraayoritiin eessaa haa ta'u eenyu yoo dura cabe wayya ka jedhuudhaaf malee Oromoodhuma guutummaadhaaf kan dhufe jechuudha. Kanaatiif Wallaggaan akka bineensaatti ilaalamuutu jalqabame duulatu irratti geggeeffame miidiyaadhaan keessaanis alaanis olola walirraa hin cinnetu yoo ilaaltaniitti yoo ta'e waggaa kana arfan irratti deebifame jechuudha. Wayi tokko yeroo dhalatu miidiyaaleen biyya kana keessa jiran yookaan biyya Itoophiyaa keessa jiran guutummaadhumatti inni barreessus, inni dubbatus, inni Facebook irra jirus, inni miidiyaa hawaasaa qabus, inni miidiyaa idilee qabus akkuma nama tokko akkuma waan qajeelfama bakka tokko fudhataniitti saba kanarratti akka duulamu godhan jechuudha. Ofii isaanii jibbuu qofa yoo ta'u hin taane Oromoon illee dhugaa itti fakkaate uummanni kun akka uummata addaa akka inni ta'e mataasaa akka inni oli hin qabanne dinagdeedhaan akka inni iyyoomu barnoota akka hin baran hawaasummaadhaan ol jedhee uummata kana keessa akka uummata Oromootti akka hin deddeebine waan hundumaatiin duulli irratti geggeeffame jechuudha. Dinagdee isaa kuffisuun isa tokkoffaadha isiniin jedheera. Uummati kun hiyyummaatti akka inni deebi'u, konfidensii akka inni dhabu, daldala keessaa akka inni bahu, qotee akka inni hin jiraanne, hojjetee akka inni hin jiraanne, waajjira mootummaa keessaatii illee bakka jiraniiti maqaa shaneetiin haxaamanii akka isaan keessaa ba'an duulli hagan hin jedhamne irratti geggeeffamuu eegale jechuudha. Karaa misoomaa yoo fudhanne waggaa arfan kana keessatti misoomni tokko manni barnootaa akka hin ijaaramne, warri ijaaraman sirnaan barnoota akka hin hordofne, namni naannoo sanaa bahu namni jabaan akka hin baane, akka hin baranne, baratee gara fuulduraatti isaaniif chaalenjii akka hin taane madda isaa gogsuu irratti xiyyeeffatamee irratti hojjetamaa ture jechuudha. Kana hundumaa kan godhaniif egaa kaayyoon isaa waanuma beekamaadha. Tartiiba qabanii piraayoritii kennanii fi eenyu duraa bu'u eenyu itti aanu jechuudha malee Wallaggaan qobaatti jaallatanii yookaan qobaatti jibbanii natti hin fakkaatu. Kanaaf egaa hidhuun karaa mootummaa kanaa hidhuun itti fufe, ajjeesuun itti fufe, bakka hundatti biirokiraasii keessaa haxaa'uun itti dhufe akkuma isiniin jedhee amma immoo dhiyoo kanatti immoo waanuma biyya kana keessatti yoo ta'e hin beekne biyya kana keessatti yoo osoo hin taane biyyootuma biroo irratti uummata siivilii irratti kan ta'uu hin dandeenye irratti raawwatamuu eegale jechuudha. Egaa kun yooma akka inni jalqabee yeroo baay'ee fudhatanii haasa'uun ni danda'ama ture garuu sagantaa kanaafis barbaachisaa miti. Egaa amma wanni dhiyoo kanatti wanni dhufee tokkoffaa daangaa Oromiyaatiin ala namoota itti afeeranii hidhattoota itti afeeranii akka mootummaattis akka nama dhuunfaattis shiftaas fakkeessanii maalis fakkeessanii uummata kanarratti duulanii uummanni kun akka inni qabeenya isaa saamamu loonsaa guyyaa isaafaa oofanii fudhatanii akka hamma deemanitti midhaan inni qabu gubanii mana inni qabu gubanii biyya isaarraa akka inni buqqa'utti lafa isaa dhiisee akka inni deemutti terrorii irratti gallakkisan jechuudha. Sodaa irratti uummata naannoo sana jiru sodaa keessa bu'e naannoo sana gadhiisee naannoo lafa furdaa sana gallakkisee akka inni deemuudha kan godhamaa ture. Naannoo lixa ba'aa Wallaggaatti Horroo Guduruu Wallaggaatti daangaa irraati kiiloomeetira daangaa Amaaraa irraati kiiloomeetira 25 kan fagaatan magaalaa akka Agamsaa fa'aa magaalaa sana weeraranii uummata keessaa balleessanii akka inni buqqa'u akka inni dhiisee deemu naannoo sana akka inni dhiisee deemuu fi lafa sanarra akka qubatan akkuma kaayyoo kaleessaa sanatti har'as sagantaa daangaa babal'ifannaa kana itti fufanii jiru jechuudha. Kan nama gaddisiisu kun immoo kan inni ta'u warra daangaa ce'anii dhufan qofaa wajjin otoo hin taane mootummaan naannoo Oromiyaas keessatti qooda fudhachuu isaati. Agamsa irratti yaadattu yoo ta'e haleellaan sun sabni Oromoo akka inni buqqa'uuf akka inni dhumu kan inni taasifame waraanni humni addaa Oromiyaa naannoo sana buufatee ture, kan naannoo sana eegaa ture, kan daangaa sana eegaa ture, kan uummata sana tiksaa ture, bakka sanaatti akka inni gallakkisu godhameeti. Isa booddeedha dhufanii kan isaan godhanii fixanii deeman jechuudha. Kanaatiif egaa haalli keessa jirru kanaatiin haa jalqabu malee har'a babal'atee eessa ga'eera yoo jenne immoo kun bakka amma arginu ga'eera. Amma duraanii Wallagga qofarra ture, gara Gujiitti darbe,
Gujii irraati amma immoo dhiyaa shawaa keessa rakkoo guddaatu jira. Uummata dhiyaa shawaa kana diroonii irratti buusuu, rukutuu, ajjeesuu, hidhuu kan isaan jalqabaniyyuu hedduminaan uummata lixa shawaa kana jechuudha. Dirooniin kan inni jalqaba irratti faayidaan isaa hojii irra kan inni ooleyyuu Oromiyaa keessatti isaan irratti jechuudha. Naannoo Coobiitti namni meeqa namni 100 olee akka ajjeefame kan nuyi quba qabnudha. Meettaa Roobiitti, Meettaa Walqixxeetti uummata dirooniidhaan gubanii gaafatama malee wayi tokko malee hafanii jiru jechuudha. Isa irratti darbanii kun amma gidduu kan ammoo wanta magaalaa Biilaa irratti ta'e, wanti Mandii irratti ta'e, wanti Najjoo irratti ta'e, Naqamtee irratti ta'e kun hundumtuu kan agarrudha jechuudha. Kanaatiif walumaa gallisaa garri adeemsi isaatii karooruma tokko tokkoon gara Oromiyaa cabsuutti kan deemudha. Garuu xiyyeeffannoon isaa dura kana xumurreetu gara sanatti deemnu kan jedhuudhaan warra irratti kan xiyyeeffatamaa jiru natti fakkaata. Egaa qaamni mootummaa haleellawwan kanneeniif yeroo hedduu yeroo deebii kennutti da'oo diinaa ta'anii jiru waan jedhus ni dhagahama. Erga hidhaatii baatanii dhageessaniitu ta'uu malaa wayitis mana hidhaa turtaniitti qondaalli paartii bilisiginnaa tokko gaafatamaan waajjira bilisiginnaa Oromiyaa namni Fiqaaduu Tasammaa jedhamu yaa'ii caffee irratti sochii waraana bilisummaa Oromoo to'achuun maaliif dadhabamee gaaffii jechuuf deebii kennaniin qurxummii balleessuuf galaanicha gogsuutu barbaachisaa jechuun dubbii rifaasisaa dubbataniiti kan isaanii turani. Hedduun dubbii kana bu'uura godhachuun mootummaan bilisiginnaa uummata naannoo waraanni bilisummaa Oromoo keessa socho'u jiraatu irratti karoora duguuggaa sanyii qopheeffatee jira jechuun dubbii miiratti gaafatamummaan irraa hin mul'anneen dubbatame kana cimsanii qeeqaa turaniiti kan isaan jiranii. Egaa obbo Fiqaaduu Dabalattis ministeerri muummee pirezidaantiin Oromiyaa Shimallis Abdiisaa illee ergawwan wal fakkaatu yeroo dabarsanis dhagahaati kan turre. Haalli keessumaa tibbana lixaa fi giddugala Oromiyaatti keessumaa haleellawwan dirooniidhaan wal qabatee mul'ataa jiru ammoo karoora duguuggaa sanyii kana hojiitti hiikuu fakkaataa jechuudhaanis bifa sanaan hubatanii dhiyeessaa kan jiran ni jiru. Mootummaan Itoophiyaa lola garee lolaa wajjiniin taasisaa jiruuf uummata nagaa akka qabdiitti qabachuun kun akkamiin ilaalama? Woboo balleessuu fi uummaticha dhabamsiisuu qabnaa ejjennoodhuma jedhu kanarratti kan amma hojiidhaan mul'ataa jiru kanarratti maal jettu obbo Baqqala? Namni kun kana dubbachuusaa hundumti keenya dhageenyeerra addunyaanis dhagayeera seenaanis galmeesseera. Haa ta'uutii kun hin danda'ama moo hin danda'amudha. Isaanuma loojikii masaatii yookaan yoo ilaalle kan isaan dubbatanis dhagayeera eeganni waraabameen booda tamsaasa kallattii yoo ta'uudha baateyyuu Atlantic Ocean or Pacific Ocean keessa qurxummii jiru tokko jedhani qurxummii sana baasuudhaaf hin danda'amu. Madda isaa gogsuutu nama Atlantic Ocean madda isaa gogsuu yaaluudha beektanii. Nama yookaanis immoo Pacific Ocean addunyaan kun hammamtuu lafa hammamtu immoo bishaanii kan jedhullee hubannaa kan hin qabne jechuudha. Waan kanarraati ka'ee waan bishaan sana gogsuu hin danda'amu. Loojikii dhumtisaa bishaan sana gogsuun wanta danda'amu miti. Ooshinii gogsuun waan danda'amu miti. Uummanni keenyas akkuma kanadha. Amma hammamiyyuu yoo yaalame kana gochuun waan danda'amu miti. Gaaffii qaba namni kun akkuma kanaan dura yeroo baay'ee iyyuu kan kaafne namoonni bosona keessa taa'anii ofiis du'anii gatii itti baasanii lubbuu isaanii itti wareeganii umurii isaanii itti wareegaa jiran kuni akkanumaan miti shiftoota miti kan bosona keessa deemanii kan nama ajjeesan miti kaayyoo siyaasaa kan qabanidha. Dhiyoo kana waan arge tokko addunyaanis waan proof godhu tokko nagaadhaan biyya keessa karaarra deemuu yoo dadhabani qawwee baatanii keessa deemuun dirqama ta'a kan jedhu tokkodha. Warri qabsoo karaa nagaa akka hin danda'amne godhani qabsoon hidhannoo akkan oolle godhuu kan jedhus immoo jechi tureera durumaayyuu. Kun addunyaa irrattis waan beekamaadha. Namni akkasumatti qawwee butatee lagatti hin seenu. Akkasumatti lubbuu isaa wareeguudhaaf hin qophaa'u.
akkasumatti rakkoo fudhachuudhaaf riskii keessa hin deemu. Yoo rakkate waan godhu yoo dhabeedha kan inni kana murteeffatu. Amma lolli amma geggeeffamaa jiru kana gadha. Namoota mirgi isaanii sarbameedha. Namoota gaaffiin siyaasaa isaanii deebi'uu dadhabeedha. Namoota biyya isaanii keessa jiraachuu dadhabanidha. Namoota biyyuma rabbi isaan uume irratti akka namaatti ilaalamuu dadhabee mirgi isaanii kabajamuu fiddeedha. Isaantu karaa hunduma yaalanii dadhabanii jiraachuus dadhabaniitu karaa kanaan mirga isaanii kabachiisuudhaaf deemaa jiru jechuudha. Kanaaf gaaffiin kun gaaffii siyaasaati. Gaaffii nama ajjeesanii fixuutiin deebi'u miti. Gaaffii galaana gogsuu danda'uudhaan bira darbamu miti. Galaanichi isa gogee dhumuu miti. Duguggaa sanyiitii dhuguma saba tokko irratti xiyyeeffatamee irratti hojjetamaa jira. Duguguudhaaf yaaliin godhamaa jira. Garuu duguggaan sanyii kun saboota akka Oromootiif yookaan akka saba keenyaatiif waan danda'amu miti. Duguganii fixuun kan danda'amu miti. Tasumayyuu kan bara kana miti baruma duriyyuu hin danda'amu jechuudha. Kanaaf anaan akkanatti fakkaatutti intenshiiniin isaanii beekamaadha. Adeemsi isaa beekamaadha. Adeemsi isaa ammayyuu ani maali jedhee kanan fudhatu sirna durii sanatti nu deebisuudha. Sirna ammallee anatu yookaanis immoo tokkummaa biyyattii maqaa jedhu kanaanii olaantummaa keenya deebinee irratti mirkaneeffannaa akka duriitti deebinee binnaadha. Kun kanadha kan deemaa jiru biyya kana keessatti. Kanaatiif immoo Oromoo addaan qoqqoodanii jalqabuu isaaniiti malee saba tokko qofa irratti kan hafuu miti. Kunoo ammayyuu deemaa jira jenneerra. Tokko lama jedheeti deemaa jira. Bor immoo uummatuma warruma isaanii wajjiniin deemaa jiru kana warruma isaan jala kaataa jiru kanatti iyyuu deebi'uudhaaf jira. Abbootii qabeenyaa isa ta'anii, warra beektota jedhan kana isa ta'anii, warra isaan jala deemanii waan isaan jedhan kana fuudhanii afarsan kanaaf iyyuu waan hafu miti. Kaleessa dhaabii aangoo guddaarra ture tokko har'a maalirra akka inni jiru hin arginu. Kaleessa warri dureeyyii turanii har'a maalirra akka jiran. Waayizilii wanta tokko ogummaadhaan qabuu dadhabuu, sirnaan qabuu dadhabuu, hundumaaf nagaa kennuu dhiisuu, hundumaaf walqixxummaa dhorguun maalirra akka isaaniin ga'e isaanirraati yoo argaa jirra. Kunis garuma sanatti adeema. Hammamiyyoo ta'e namnis yoo du'e, hammamiyyuu wareegamni yoo kaffalame, eenyu irratti illee yoo xiyyeeffatame, eenyuun illee jibbi yoo irratti oofame, ololli hammamiillee yoo oofame uummata kana akka kana godhanii fixuun hin danda'amu. Mirga isaa sarbanii qawweedhaan gadi qabanii bulchuunis waan danda'amu hin fakkaatu. Kanaaf akkuma kan amma Tigraayitti deemne kana itti deemaa jiran kana eega qabeenyiin meeqa eega badee booda yoo xiqqaate namni walakkaa miiliyoonii tokko ol yookaan buqqa'ee yookaan du'e eega du'een booda qabeenyi biliyoona 20tti lakkaa'ama isaan jedhan kun eega badeetiin booda deebi'anii mareedhaaf taa'uun kan hin oolle utuu gara kanaatti hin deemin kanas qawweedhaan yaaluun faayidaa hin qabu. Dirooniin kun homaa fiduu hin danda'u. Namoota akkuma kana nama 100 nama 200 bakka tokkotti ajjeesuu danda'a. Garuu uummanni kun haga mirgi isaa kabajamuufitti kanaan hamlee isaa ni cabsina jechuunis hin danda'amu. Kanaan nuuf gabroonfama jechuunis hin danda'amu. Kanaaf biyya isaa baqatee nuu dhiisee deemetu nuyi biyya isaa kana akka kaleessa weerarree dhannee itti gallee lafa isaa furdaa kanarra jiraanna jechuun gonkumaa waan danda'amu miti. Kun ta'uu hin danda'u. Kanaaf anaan akka ammas akkanatti fakkaatutti yeroo gubuudha. Lubbuu namaa qisaasessuudha. Qabeenya qabnu qisaasessuudha. Boodattifsummaa qabnu kanarratti deebinee iyyuu waggaa meeqa booddeetti kan nu deebisuudha malee ammallee cabnee orma jala alagaa jala akka bulluuf kan nu dandeessisu miti kan nu taasisu miti. Oromoon kana quba qabaachuu qaba. Hammi tokko quba qaba, hammi hin beekne wajjiniin girrisaa jira, wajjiniin iyyaa jira, lola waliinii fa'aa fakkeessaa jira, lolli nu gidduu jiru lola waliinii miti. Kana clearly beekuun barbaachisaadha. Waan ideolojiidhaan deemuudha. Waan kaleessaa nutti deebisuudhaaf maqaa tokko qabatee isa kaleessaa sana deebisanii nutti ijaaruudhaaf kanaaf immoo warra dura dhaabbatan dura balleessuudhaaf warri Tigraay nu dura dhaabbatu baduu qabu, warri karaa sana jiran nu dura dhaabbachuu danda'u,
kanaatii fi tokkummaa saba kanaa akka kanaatiin diinne yeroo nu isa tokko rukunnu sun singalchuu maaltu si dhibee isaaniin balleessaa jirra malee sitti bu'aa hin jirru siinsi tuqaa hin jirru ati nagadachaa jirta ati qotachaa jirta ati hojii kee hojjedhu siin ilaalu jedhanii akka kanatti waan itti fufu itti fakkaata. Oromoon garuu sanarra hin jiru. Har'a wal bira ga'uu yoo haa dadhabu malee sababii adda addaatiif walii akka hin birmanne haa taasisan iyyuu malee akka kanaatiin itti fufa kan jedhu abdii qabu. Kanaaf ammallee waraanni biyya keenya keessatti bifa kanaatiin deemaa jiru eessaan illee kan nu ga'u miti. Rakkooma keenya irratti rakkoo nu dabalarraan kan hafe isa isaan yaadanis kan bakkaan geessisuuf miti. Namni mirga isaa akka kanatti sarbamee mataa isaa gadi qabatee sodaatee salphatee biyya isaa dhiisee deemee ormis akka barbaadu keessa garmaamuu ta'a jedhee hin yaaduun gara kootiin. Tole boode egaa hawaasni addunyaa wal waraansa keessatti of eeggannoo uummata nagaaf akkasumas dhaabbilee hawaasaaf taasifamuu qaban ilaalchisuudhaan seerotaa fi waliigalteewwan idil addunyaa qabaa kan mootummaan Itoophiyaallee mallatteesse jechuudha. Haa ta'u malee Itoophiyaa keessatti seeronni kunniin irra deddeebiin wayita caban mirgi lubbuun jiraachuu lammiilee wayita sarbamuudha har'as guyyaa guyyaadhaan kan argaa jirru. Kanaaf egaa haliillawwan diroonii tibbanuma magaalaa Biilaatti jennu Mandiitti jennu Cobii Meettaa Walqixxee iddoo garaagaraatti raawwataman agarsiiftuu ta'uudhaaf ni danda'u jedheetan yaada. Haa ta'u malee seerota idil addunyaa mootummaa Itoophiyaa akka feeteen cabsaa jiru kana duguggaa sanyii bifa garaagaraatiin raawwatamaa jiran kana hawaasumti addunyaa xiyyeeffannoo mul'ate yeroo callisaan ilaalutu mul'ata. Callisni kun immoo haalota kanneen guyyaadhaa gara guyyaatti hammeessaa jiraachuu isaati argaa kan jirru. Callisa kanaaf bu'uurri rakkoo maalidha eessadha jechuu bobaqqee yoo maal ta'es dhumaatiin uummata keenyaa kun xiyyeeffannoo maluuf argachuu danda'a fala argachuu danda'a waan jedhutti yaadnu. Hawaasni addunyaa kan jedhamu kun hawaasni addunyaa al tokkicha ka'ee wal bira dhaabbachuudhaaf haalli mijataan yoomiyyuu hin jiru. Yoomiyyuu kan wal ga'anii warruma aangoorra jiranidha. Moototumaa yookaanis immoo pirezidantoota yookaan piraayim ministeerota yookaan warruma aangoo mootummaa qabatanii jiranidha kan wal ga'anii. Kan namni aangoorra jiru hundumtuu namuma wanta tokko bakka biraatti chaalenjii tokko mudatee mootummaa tokko yeroo arganii yeroo hundumaa kan mataa isaanii wajjin wal bira qabanii ni ilaalu isaanis. Kan irraa baratu kaan immoo kan itti yaaddaan illee jiru. Maalis yoo ta'e maal garuu mootummoonni waluma bira dhaabbatu. Waluma bira dhaabbatu. Isa mirga isaa falmatu bira otoo hin taane waliima isaanii bira kan dhaabbatan natti fakkaatanaani. Warri wal ga'an hundumtuu kan mirga isaatiif falmu bifa riphee lolaatiin haa ta'u bifa maaliitiin haa ta'u keessa isaaniitii keessa biyya tokkootii ka'ee yeroo inni falmatu eenyullee mootummaa tokko akka garaa isaatiitti ka'ee akka inni tooppil godhu akka inni kuffisu akka inni injifatu hin barbaadan mootummaan mootummaadhuma waluma bira dhaabbatu isaan garuma wal fakkaatanidha. Garuu hawaasni addunyaa simpataayiz akka godhuu fi tokkoffaa hojii guddaan irratti hojjetamuu qaba, beeksifamuu qaba. Wanti biyya kana keessatti deemaa jiru waan seera alaa ta'uusaa, waan seera dhala namaatiin ala ta'uusaa, waan addunyaan ittiin bultuun namoomaatiin ala ta'uusaa kana yeroodhaa gara yerootti ibsuun barbaachisaadha. Haa ta'uyyuu malee mootummaan keessa jirru kun immoo ofiisaatii dura waan hamaa hojjetee ofiisaatii dura dubbata. Yeroo tokko bakka ga'uu silaati warri biroon ga'uun irra jiru ofiisaatii kan inni dursee ga'utu jira. Bakka hedduutii yoo ilaaltan amma Oromoo ajjeesanii fixaniitu Oromootu nama fixee fa'aa jedhanii dubbatu. Abbaama propagandaatiin ni dafee bira ga'e abbaadhuma caale abbaadhuma sobaan isa ta'u ragaa dhiyeeffachuu danda'etu abbaa dhugaa ta'ee mul'ata addunyaa kanarratti. Kanaatiif hamma nuyi of hin beeksifnetti, hamma nuyi waa'ee isaan barreessinetti, hamma nuyi waa'ee isaan falminetti, hamma nuyi ragaasaa qopheessinee qindeessinee warra dhaga'uu malutti hamma nuyi hin dhageessifnetti rakkoon keenya ammallee ittuma dhufa. Addunyaan ammallee nu dhaga'uu dhiisuu mala jechuudha.
Addunyaan waa'ee dhimma keenyaa irratti itti cinqamee sababii itti nu barbaacha yookaan nu dhaga'uudhaaf dhufus waan baay'ee hin qabu. Warra riiserchii hojjetu, warra dhimmi isaa kana ilaallatu irraan kana jechuudha. Beeksifachuun kan keenyadha. Kanaatiif bakka hundumaatti wantoota ta'ani. Amma fakkeenyaatiif akkaataadhuma ajjechaan kun itti raawwatamu, akkaataan namni itti du'aa jiru, duuti nama hundumaaf yookaan hin oolle yoo ta'e akkaataa sabni keenya har'atti du'aa jiru akkaataa suukanneessaadha kan itti du'aa jiru. Morma isaatti qalamaa jira, qaama isaa irraa citaa jira, dirooniidhaan gubateetu akka kasalaatti marameetu bakka bakkatti gatamaa jira. Isa kaan immoo du'eetu bineensi nyaataa jira. Kana hundumaa akka ragaatti illee namni sassaabee bakka argamuun irra jiru irratti kan ergullee namoota muraasa jechuudha. Kanaatiif egaa addunyaan akka hin daganne yoo barbaanne yoo barbaachise nullee ofirratti dhiisuu hin qabnu. Kan barreessuu danda'u barreessuu qaba. Inni ragaa qindeessuu danda'u qindeessuu qaba. Kan dubbachuu danda'u dubbachuu qaba. Kan immoo galmeessee kaa'uu danda'u kan seenaa barreessullee barreessuu qaba. Warri fiilmii irratti hojjetan, warri immoo karaa ogbarruu irratti bobba'an jiran waa'ee saba keenyaa kana xiyyeeffannoodhaan irratti bobba'uu qabu. Namuu qabsoo kana keessatti inni qawwee baatee lolus, inni waajjira keessa jirus, inni bakka adda addaa jirus, mana isaa keessa inni jirus hundumtuu qabsoo kana keessatti bifa adda addaatiin, bifa danda'uutiin qooda fudhatee mirga isaatiif falmachuu yoo danda'e addunyaan illee sirriitti nu dhagaa. Waan nullee tokkummaa keenya ni cimfannaa. Tokkummaa keenya baree jennaan diinillee harka nurraatii sassaabbata. Humna keenya illee ni cimsannaa. Bifa kanaatiin yoo deemne malee ammallee rakkoo guddaatiif saaxilamuu akkaataa amma teenya wal ilaalaa jirru kanarratti sabi gar tokko yeroo inni adda bahamee yeroo inni rukutamaa jiru kanarratti yeroo inni miidhamaa jiru irratti anaan nan ga'u anaan na bira hin ga'u booda anaan nan ilaallatu jedhanii yeroo itti taa'an miti yeroon isaa. Amma argitaniitu yoo ta'e fakkeenyaatiif Wallagga keessatti nama ajjeesanii uummata Wallaggaatu nama fixe jedhaniitu akka bineensaatti akka uummati sun jibbamu godhaa turan. Amma eessatti dabarsaa jiru? Fakkeenyaatiif dhageessaniitu yoo ta'e gidduu kana gara Arsiitti dabarsaa jiru waan kana. Huruutaatti namoota sabaatiin biroo ta'an irratti tarkaanfii eega fudhataniin booda isintu akkana godhe jedhanii gara sanatti babal'isaa jiru. Tokko turanii maal jechuudhaaf jedhu magaa uummata Arsiitu uummata saba biroo irratti bobba'ee akkana godhe jedhanii ittiin qabanii rukutuun ni eegalama jechuudha. Dabaree eeggata malee martuu itti deemaa jira. Harargee irratti wanta ta'aa jiru argaa jirra. Arsii irrattis amma wanta kanaa jalqabamee wanta ta'aa jiru argaa jirra jechuudha. Tokkuma tokkoon itti deemamaa jira malee Oromiyaadhaaf kan kaa'amedha. Cabsuudhaaf qabeenya isaa sana akka duraatti deebisanii saamanii olaantummaa isaanii irratti argisiisanii maqaa tokkummaatiin afaan biraa dubbachiisanii amantii biraa fudhachiisanii akka inni mataa isaa gadi qabatee eenyummaa isaa gatee hin danda'u jedhee dhukkubsaa gadi qabatee akka inni jiraatuudhaaf itti bobba'aa jiru jechuudha. Kanaatiif namuu lafa jiru qabsoo geggeessuutu irra jira ta'ee natti mul'atan. Gama biraatiin amma callisa hawaasaa addunyaa kanaatiifis rakkoon uummata Oromoo kun dheerachuu isaatiifis hayyuun Oromoo walitti dhufuu dadhabuun akka madda rakkoo ijootti yeroo ka'utu mul'ata. Uummanni Oromoo uummata hayyuu hin qabne ta'ee jira yookaan hayyuu wal ta'ee uummata kana rakkoo keessaa baasuudhaaf danda'u dhabee jira jedhamuudhaan deddeebiidhaan qeeqiin ni dhiyaata. Mee maali wanni tokkoomsuu dadhabee uummata kana wanni garaagara qoode maali? Hayyuun kun akka inni waliin ta'ee dhaabbatee uummata kanaaf falli tokko akka argamu taasisuu irratti rakkoon dhiyeessitanii yaaddu isin akka nama siyaasaa. Hayyuun Oromoo akkuma hayyuuwwan biroo hundumaa yaada tokko qabaachuu qaba kan jedhu amantaa hin qabu yookaan dhaaba tokko jala hiriiruu qaba kan jedhu amantaa hin qabu. Garuu wanni Oromoo irra gahu kuni waan sirriidha, du'uunsaa sirriidha, hidhamuunsaa sirriidha, ormi dhufee biyya isaa keessatti itti roorrisuun kun sirriidha hayyuu jedhu garuu ani hin beeku. Hayyuun Oromoo kana deeggaru tokkollee jira hin jedhu. Warri deeggaran yoo jiraatan sirni sun yoo deebi'ee yookaan immoo warra sirna sana deebisuudhaaf yaalu jala gugatanii
ammatti horii argachaa warra jiran, warra aangoo argachaa jiran, warra maqaa argachaa jiran, warra jiruu gaarii jiraachaa jiran yoo ta'an irraan kan hafe hayyuun Oromoo tokkoyyuu miidhaa Oromoo irra jiru kana sirriidha jedhee kan amanu jira jedhee hin fudhadhu. Oromoodhaaf darbeera, Oromoon nama ta'eera, Oromoon abbaa biyya isaatii ta'eera jedhee hayyuu Oromoo amanu ani jira jedhee hin yaadu. Yoo jiraatan muraasni isaanii yoo jiraatan isaanis immoo dhuguma Oromoodhaaf darbeera jedhanii otoo hin taane atliistii kanarraa fayyadamaan jira warra jedhan ta'uu danda'u jechuudha. Kun immoo Oromoo keessa qofa osoo hin taane saboota biroo keessa sunuma jira. Saboota hundumaa keessa jira. Biyyoota hundumaa keessa jira. Kanaaf nuyi isa miti kan ilaaluun nurra jiru. Hayyuun Oromoo hundumaa barreessa. Maaliif warra humna qabuudha kan bulchaa jiru kan bitaa jiru malee miidiyaatti aksesii kan qabu waan hundumaatti aksesii kan qabu warra aangootti siqee jirudha. Sagaleen warra biroos dhaga'amuu jira malee dhaga'amuu dadhabe malee hayyuun Oromoo har'as dubbataatuma jira. Falmaatuma jira. Miidiyaalee yeroo dhabu karaa adda addaallee numa dubbataa jira. Haasaatuma jira. Miidiyaa argate hundumaatti itti fayyadamaa jira. Walii isaatiis wal argaatuma jira. Rakkoon amma jirtu kunis immoo akkamittiin furamuun akka irra jirtu wajjinumaan waan haasaa jiru natti fakkaata. Kanaaf ani hayyuun Oromoo addaan qoodameera isa jedhu kana baay'ee hin fudhadhu. Ideoloojii duraan jiran san lamaan keessatti addaan qoodamee jira. Lakkoofsi isaanii garuu yoo fudhatame warra ammayyuu Oromoon miidhamee jira jedhanii mirga Oromootiif falmaa jirantu caala hayyoota warra nuyi jennus isaanidha. Warra bitamee alagaa jala gugguufee har'aaf garaa isaanii kaafatee jireenya gaarii jiraatee gadi ba'ee waan barbaade barreessee ol lixee immoo dhaqee rafummoo hin jiran jechuun hin danda'amu. Haa ta'uuti ansilas kanan dubbachuu barbaade hayyoota Oromoottis yoomiyyuu taanaan sirni sun dhufee jennaan isaaniifis hin ta'u. Waanuma kaleessaa irraa waanuma ammoo dhiyootti argine irraati kana silaa fakkeenya fudhachuutu nurra ture. Warra horii saamanii asii saamanii maal godhanii biyya keessas ta'u biyya alaas warri tuullatan nama meeqatu itti fayyadame warra sirra darbee keessaati. Nama meeqatu itti fayyadame. Akka itti fayyadaman illee dhabanii lafatti fayyadaman illee dhabanii lubbuu isaaniitiin illee of oolfachuu illee dadhaban baay'een isaanii. Bor dhufuu jira Oromoottis kun. Inni har'a horiin qaba jedhee yookaan maallaqa hin qaba aangoon qaba jedhee jara jala olii jedhee maallaqa tuullachaa jiru kun bor gara inni itti deemuun beekamu. Maaliif sirni itti deemaa jiru kun isaaniif illee hin ta'u. Oromoon Oromoodha. Haa baratu haa dhiisu. Amantaa kana haa qabaatu sana haa qabaatu. Asitti haa dhalatu achitti haa dhalatu. Oromoo jechuun Oromoodha. Bitamuudhaaf dhalate bituu qabna. Waan nuyi kennineefiin ajajamuu qaba. Kanaan buluu qaba warra jedhanidha kan amma aangoorra jiran. Isaan jala deemuun barbaachisaadha jedhee hin amanu. Kanaaf Oromoon ammallee numa jira. Waan lallaafee haa fakkaatu, waan tokkummaa dhabee haa fakkaatu, waan immoo ammatti humna hin qabne haa fakkaatu, hopplesii haa fakkaatu iyyuu malee yeroon isaa numa jira. Yeroo ka'uun irra jirutti hunuma ka'a jedhee yaada. Maaliif wannoon warri faranjii tokko don't corner a cat jedhu warra adurree tokko wannoon godhini wannoo tokkotti gola tokko keessa galchite suuqatti galchite rukutuudhaaf yaalan. Don't corner a cat. Gaafa waan asiinis karaa ba'u yeroo dhabu achiinis karaa ba'u yeroo dhabu sumatu utaalee jalsa keessaa fuudha. Kun waan hafu miti. Don't corner a cat. Eenyuun iyyuu tuffatanii eenyuun iyyuu jibbanii hammanni cornered ta'utti hammanni sadarkaa sanatti ga'utti oofuun barbaachisaa miti. Gaafa achi ija keessaa fuudhu isaatu dhufu. Kun waan hafu miti. Don't corner a cat. Mootummaan kun kanatti warri biyya kana bulchuudhaaf yaalu warri maallaqa walirra tuullachaa jiru warri har'a humna qabna jedhan warri diroonii qabna jedhan waan hundumaa taankii qabna jedhan galaana gogsina jedhan warri maal golna jedhan kuni don't corner a cat jechuun barbaachisaadha. Itti utaalee gaafa karaa ba'u gaafa qabu isuma laafaadha jedhamu sanatu isuma humna hin qabu jedhamu sanatu ija keessaa fuudha dhumarratti. This is what experience shows, what reality shows us. Kanaaf
Oromoon Oromoodhuma. Utuma walii isaa bira dhaabbatee wal gargaaree wayya. Utuma garaa walii laafee wayya. Otoo dhagaa irratti wal kuffisuu baatee wayya. Osoo sadarkaa kanaan wal argatu wal ga'uu baatee wayya. Osoo seenaa keessatti waan bornu komachiisu kana ija baasnee dhuma garaa keenyaaf jecha itti deemuu baanneeti gaariidha. Wal oolfachuun gaariidha. An kana natti fakkaata. Tole gara dhimmoota birootti haa ceenu egaa waa'een waliigaltee Pretoria dubbii ijoo miilanaati kan ture. Mootummaan Itoophiyaa yeroo waraanaa Oromiyaa keessatti gaggeessaa jirtu itti fufuudhaaf filatetti dhiibbaa qaamolee garaagaraatiinis ta'u waraana kaaba biyyattii kan waggoota lamaan darbaniif biyyattii diigaa turetti mariin xumura gochuuf Pretooriyaatti waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra gaheeti kan jiru. Rakkoo garas jiru waaraan furuuf ammoo cufiinsaan Keeniyaa Naayiroobiitti illee mariin gaggeeffamaa jiraachuudha dhagahuu irratti kan argamu. Mee waa'ee walgahii Pretooriyaa kana yookaan waliigaltee Pretooriyaa kana irraa haa dubbannuuti. Waliigalteen Pretooriyaa kun Itoophiyaadhaaf nagaa waaraa fiduudhaaf ni danda'aa? Yoo qaawwa qaba jettan akka nama siyaasaatti qaawwi isin argitan maalidha waliigaltee kanaan wal qabate? Waliigalteen kun waliigaltee nagaa buusuu hin turre jalqaba yeroo jalqabamu ceasefire ture yookaan waraanuma dhaabuu walitti dhukaasuu dhaabuu wal rukutuu dhaabuu qawwee gadi gombisuu kanadha duraan kan yaadame. Nus kan yaadaa turre kanadha. Feezii lamatti waa'een nagaa buusuu kun feezii lamatti sadarkaa lamatti ilaalamuu qaba kan jedhu turre fakkeenyaatiif akkuma kaafaawatti jalqabumaatti jalqabee nuti jechuudha. Dura warri wal lolaa jiru warri walitti dhukaasaa jiru adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo dabalatee TDF'n dabalatee waraana mootummaa kana dabalatee isaan walitti dhukaasuu hadhaaban dura. Isaan booda walitti dhukaasa kanatti maaltu nu fidee akkamittiin immoo biyya keenya keessatti nagaa immoo akkamittiin buufannaa isa jedhu immoo dhaabbileen siyaasaa biroon itti makamanii gara negotiation yookaanis immoo gara waliin dubbii waliin haasa'uu gara nagaa buusuu gara nagaa waarawaa buusuutti hundumti keessa qooda fudhatu. Dura garuu warri wal waraanaa jiru haadhaabuu kan jedhu ture. Kanaaf Pretooriyaatti kan nuyi eegne ani gara gootiin kanan eege ammaan booda waliin rukunnu lafuma jiru kana hin dhaabbannaa. Dubbii keenya mareedhaan hin hiikkannaa. Dubbiin kun immoo kan keenya duwwaa miti. Kan kana gara kanaatti nu geesse waan baay'eetu jira. Waan kana irratti warra biroos dabalannee teenyee waliin haasofnaa. Siyaasni nu duwwaan hin dhumtu. Dubbiin keenya dubbii siyaasaati. Dhaabbilee biroonis keessa haa seenanii. Kanaaf sadarkaa isa itti aanutti ceena ammaaf garuu warri rukutuu dhaabne irraa kan jedhan natti fakkaate. Isaan garuu bifuma waan hundumaa har'uma xumuraniin ariitiidhumaan qawwee walii eeggachiisuu maal wal gochuu kana hundumaa mari'atanii irratti walii mallatteessanii gadi ba'an. Gaafa waraana kanatti seenan lamaan isaanii yoo akkanatti fakkaatutti immoona jedhaniituma yaadan. Waraanni Itoophiyaa kun yoo ilaalle nama baay'een qabaa yeroo baay'ee yeroo isaan dubbatan mada keenya loltuu baay'een qabaa meeshaa baay'een qabaa yoo namni dhumes itti dabaluu nan danda'a. Biyya kana miti biyya biraafiyyuu abdii ta'uu hin danda'a weeraruu illee nan danda'a kan jedhu ifumatti dubbachaa turaniiru. Kanaatiif himmoona humna qabna diroonii qabna biyyoota nu gargaaran biyyoota ollaa ni qabna. Liqeeffannes ittiin waraannaa ittiin lollaa kanaatiif yeroo gabaabaatti irra aannaa kan jedhutu abdii akkasiitiin gara waraanaatti waan seenanitti fakkaata mootummaan. Warri sunis meeshaa samma tokko ni qabnaa. Mala lolaa tooftaa lolaa ni qabnaa. Beektota ni qabnaa. Waraana immoo kana keessatti dhalatee guddatee muuxannoo guddaa horatee eenyuufillee kan hin jilbeenfanne waraana akkanaa qabnaa. Kanaatiif nullee ni injifannaa kan jedhanii wal rukutuutti seenan jechuudha. Isa dhumaa kanarratti keessumaatii waan qaban hundumaa sochoosaniitu wal irratti duulanii wal barbadeessan. Dhalli namaa lakkoofsuma dhabe malee otoo sirnaan kan lakkaa'amu ta'eeti
addunyaa kanarratti lolli fokkisaan akka kanaa jira jedhamee hin yaadamu. Garuu wanti galmeessu sababii hin jirreef gaaf tokko seenaan akkamittiin akka inni yaadatu ani hin beeku. Lolli fokkisaan akkasii addunyaa kanarratti waan raawwate beeku natti hin fakkaatu. Guyyaa tokkotti namoonni kumaatamaan hedduudhaan guyyaa kan isaan itti dhuman dhalli namaa akka baalaa kan itti harca'edha. Qabeenya biyyattiin qabdu guutummaatti kan itti barbadaa'edha jechuudha. Gara jabinni jibbi guddaan kana keessatti mul'atedha. Kana keessatti yommuu waraanni biyya ormaa seenee biyya kana keessatti akka garaasaatti saba kan kooti jedhu mootummaan tokko itti waamee saba mataa isaatii kan itti ajjeesisedha, kan itti ficcisiisedha. Kanaatiif waraana fokkisaadha. Egaa kun ta'ee maal argatanii yeroo jennu umarratti maal argannee jedhan egaa gaafa kana gochuu akka mo'achuu kan dandeenye garuu barannu umarratti. Karaa mootummaa nama hundumaa bobbaaseera, yeroo gabaabaatti leenjisee waan godhu hundumaa godheera. Garuu karaa dinagdee akka kanaatti itti fufa yoo ta'e hammamillee deemsisuu akka hin dandeenye baraneera. Waraana kana caalaa itti fufsiisuu akka hin dandeenye mootummaan sirriitti hubateera. Karaa gamaas immoo marsaa keessa sababii jiraniif, hudhamanii sababii jiraniif, nyaata sababii dhabaniif, qoricha sababii dhabaniif, meeshaas akka barbaadan sana akka duraatti isaan warraa fuunee itti rukunna inni jedhanis akka yaadanitti deemuufi sababii dideef. Akka kanaatti uummati kun harkatti dhumuunsa hin hafu jedhanii isaanis yaadda'uun isaanii beekamaadha. Sababii kanaatiif lamaanuu fiiganii gara mareetti seenuun isaanii sababii kanaatiif. Gara mareetti humna guddaadhaan yookaanis immoo wannoodhaan seenna jedhanii olaantummaadhaan seenna jedhanii lamaan isaanii yaalaniiru. Haa ta'uyyuu malee humni isaanii yoo wal gituu baateyyuu sadumaa irratti taa'anii mari'achuudhaaf dirqamaniiru. Lamaanuu wal kana caalaa deemuu akka hin dandeenye beekaa ture jechuudha. Kanaaf warri TPLF maal arganne jedhanii yoo yaadan isaan amma yoo xiqqaate mootummaan heera mootummaa akka heera mootummaa sanatti deebi'ee buluudhaaf dirqameera. Raayyaan akkasumas Walqaayit karaa heera mootummaa nuu deebi'uunsaa kana dirqisiifneerra. Kanaatiif kanarraatii bu'aa hin argannaa. Nyaata dhabnee hin argannaa. Sarvisii kanaan dura dhabnee turre hunduma isaa hin argannaa. Kun bu'aa keenya jedhanii yaadaa jiru. Warri kun immoo waraana TDF isa kanaan dura yaaddaa turre meeshaa isaa irraa hiiknee harka isaa duwwaa hambisuu kana gochuudhaaf dandeessiseera. Kanaatiif kanarraatiin nutis bu'aa arganneerra jedhanii yaadu. Haa ta'uutii waraanni TPLF irrallee hin hiikanne. Haa ta'uutii uummanni beela'ee sun irrallee beela keessaatii hin baane. Lafti hin deebi'e jedhame sanis hin deebine. Hammammaatti dubbii marra jira malee wanti lafarra ga'ee kun kana ta'e jedhamee gara fuulduraatti tarkaanfiin fudhatame ammatti natti mul'ataa hin jiru. Kanaaf ani akkamittiin fudhadhe lamaan isaaniiyyuu yeroo eeggatan. Lamaan isaaniiyyuu yeroo boqonnaa barbaadan. Yeroo lamaan isaaniiyyuu dhagaa jalaan suuta jedhanii ijaan wal ilaalaa jiru ammayyuu. Anaan akkam fudhadhe. Dhuguma wannoon biyya kanaa adeemsi siyaasa biyya kanaa xiinxalaaf namaaf mijatu ta'a. Maaliif xiinxala namni hundumtuu karaa saayinsii siyaasaas haa ta'u, karaa muuxannoos haa ta'u, karaa adda addaas xiinxala inni kenne ala siyaasni biyya kanaa kan inni deemu. Waan inni ittiin deemu, saayinsiin ittiin deemu namni beekullee hin jiru. Kanaaf anillee akkasumatti inni ispeekuleetu godha. An akka yaadutti dhoksanii dhagaa jalaan wal ilaalaa jiru ammallee. Akka adurree fi akka hantuutaatti wal eeggachaa jiru, wal ilaalaa jiru malee dhuguma gara nagaatti deemaa waan jiran natti fakkaataa hin jiru. Wanti bu'ee lafarratti argame hin jiru. Dhuguma TPLF hiikkata ani hin beeku. Dhuguma immoo Walqaayitii fi raayyaan fa'aa isaaniif immoo ni deebi'a ani hin beeku. Dhuguma immoo silkii deebisanii fi bilbila yookaan nyaata deebisanii fi waan hundumaa kanan argatu hin deebisuu fi ani kana hin beeku.
Garuu kana lamaan irratti bu'aa arganneerra jedhanii isaan jedhan sana ani yeroodhuma ittiin argachuudhaaf isaan sunis yoo danda'an nyaata isaanii ittiin argatanii ittiin bayyaannatanii suuta jedhanii lolatti waan deebi'an natti fakkaata. Warri kunis immoo kadhatanii horii isaa IMF fadhuwwate isa World Bankiin fadhuwwate kana kunoo nuyi nagaa buufneerra nuu kennaa horii nuu liqeessaa jedhanii ikonoomii biyya keessaa xiqqoo ishee ittiin dandamachiisanii ishee hafteen waraana isaanii waan itti buufuu barbaadan natti fakkaata. Dogoggora ta'uu hin danda'a. Garuu anaan kan natti fakkaatu kanadha. Otoo nagaan bu'ee nan hawwa biyya kanaaf nan jaalladha. Du'a namaarraati namni bu'aa argatu nama sammuun isaa nagaa hin taane duwwaadha. Karaa kanaas haa ta'u karaa sanaas haa ta'u rakkoon biyya kana keessa jiru maatii keenyas hin tuqa tokko keenyas hin tuqa biyya keenyas guddina keenyas hunduma keenya akka inni tuqu beekamaadha. Waan bade sana deebifnee numatu sirreeffata deebi'e. Haali qeeffannu iyyuu malee liqii sana numatu kaffalata deebise. Kennaa fakkaatu iyyuu malee namni tola faranjiin tola wayii tokko nuu kennitu hin jiru wayii nurraa argattu malee. Kanaatiif naanna'ee numatu kaffala. Waraana lolame kana numatu kaffala. Uummata isa lola sana keessa jiru qofa otoo hin taane uummata inni lola sana keessa hin jirrellee hinuma kaffala. Inni Saawus jiru, inni Oromiyaa jiru, inni Somaalee jiru, inni Affaariin jiru yoo qaamaan keessatti qooda fudhachuu baatellee hunuma kaffala waan kanaatiif. Jiruu isaarraa kaffala, gibira isaarraa kaffala, waan hundumarraati kaffala. Kanaatiif utuu nagaan bu'ee hin jaallata. Garuu nagaan kun hin bu'aa anaan natti fakkaataa hin jiru. Otoo nagaan bu'ee garuu utuu anumti dogoggora ta'e nagaa dhumti kun bu'e iyyuu waaqayyo nu gargaaree jennaan nagaan kun bu'eeti ani nan jaalladha. Garuu egaa wanti mootummaa Itoophiyaa irraa kanaan dura arginu dhaaba kana dhaaba lamaanuu waraana bilisummaa Oromoo isa ta'u TPLF shororkeessitoota jedheera. Shororkeessitoota wajjin hin haasa'u jedheera. Amma immoo deebi'ee haasa'eera. Isa kanaa wajjin hin haasa'a, isa kanaa wajjin immoo hin haasa'u jedheera. Kanaatiif waan inni haasa'us waan inni godhus amanamaadha jedhee hin fudhadhu. Kanaaf wanni kun wanni isaan irratti waliin mallatteessan kun oollee bullee ilaalu malee gara nageenya waaraatti geessa jedhee hin yaadu. Otoo isaanumti qofti akkuma kanaatti walii galaniyyuu biyyattiin nagaa argachuu hin dandeessu. Maaliif kompireensivii miti. Kan hunda hammate miti. Kan hundi keessatti qooda fudhate miti. Kan nu baasa kana nu wayya jedhee namni hundumtuu keessatti sagalee isaa yookaan ispoonnoo isaa kenna miti. Akka fedha isaaniitti kan isaan murteessaa deeman waan ta'eef nagaa waaraa buusa kan jedhu ani amantii hin qabu. Yeroodhaaf qilleensa argachuudhaaf yeroo fudhachuudhaaf itti qophaa'uudhaaf ittiin aara galfachuudhaaf wanta ta'edha natti fakkaata. Deebi'anii garuu waan garuma sanatti kan nu deebisu natti fakkaata. Kana akka rabbiin gooneef kadhachuu duwwaadha wanta nu dandeenyu. Gara dhumaatti kaaftan kana namni hedduun irratti walii galu yeroo isaan qooddatan nan argaa. Osuma kaaba Itoophiyaatti kaaba biyyattiitti nagaa buusuun danda'ame illee waliigaltee kanaanii waliigaltee waaraa Itoophiyaadhaaf argamsiisuuf kan danda'u miti yaadni jedhu irra deddeebiidhaan dhagahama. Akkuma isin iyyuu tuqxan gama Oromiyaatiin mootummaan waraanaan itti filatee jira. Warra Tigraay faana yeroo dirqamees taa'ee mari'achuudhaaf murteessee jirutti waraana bilisummaa Oromoo balleessuu malee waliin taa'anii mari'achuun hin barbaachisu ejjennoo jedhutti jira ammas mootummaan Itoophiyaa. Ejjennoon kun immoo uummata Oromoos Oromiyaas gatii kaffalchiisaa jira. Maalimee waraana bilisummaa Oromoo waliin akka inni taa'ee hin mari'anne wanti inni taasisu wanti isa taasisu maalidha jettu kanarratti wanni dabalatan yoo jiraate carraasni kennee gara walitti qabutti dhufna. Ani egaa waraana bilisummaa Oromoo wajjin maaliif haasa'u jedhani yoo haasa'e maal haasa'a waraanni bilisummaa Oromoo mirga Oromoof falma. Mirga Oromoo kenneennaan wal caalmaa sanatu dhibaa, saamuu sanatu dhibaa, akka jedhan sanatti bulchuutu dhibaa. Akka barbaadan sanatti afaan qabsiisanii waan qeesaa jiru saamuu kanatu dhaabbata. Siyaasa keessatti walqixxummaadhaan keessatti qooda fudhachuutu dhufa. Kanaatiif hin barbaadu. Mootummaan kun mootummaa abbaa irreeti. Akka barbaadetti
barbaade sodaachisee ajjeesee hidhee saamee salphisee mataa gadi qabachiisee bulchuu barbaada malee walqixxummaadhaan gammachiisee obbolummaadhaan waliin nagaadhaan akka bulu hin barbaadu. Namni mirga isaatiif falmatu mirga yeroo fudhatu isa sanarraatti immoo waan itti hafutu jira jechuudha. Akka kanatti fudhatu isaan. Kanaaf wajjiniin haasa'uu hin barbaadan. Ofii isaan of bulchuu barbaada Oromoo lama fakkeenyaatiif. Ofii isaatiin of bulchuu barbaada. Ofii isaatiin of bulchuu jechuun nama afaan Oromootiin haasa'uun buluu jechuu miti. Nama uummanni Oromoo filateen buluu jechuudha. Kan fedha Oromoo tarkaanfachiisuun buluu jechuudha. Kan daangaa Oromoo kabachiisu jechuudha. Kan seenaa fi kabajaa Oromoo deebisee iddootti dhaabu jechuudha. Isa har'a alagaan keessa deeme salphisee mormarraa muree horii isaa uuffatee akka sareetti ajjeesee bineensa nyaachisee deemu osoo hin taane biyya isaa keessatti Oromoon akka kabajame akka inni bulu isa godhuudha. Mootummaa akkasii barbaada. Oromoon mootummaa akkasii dhabe. Ilmaan akkasii dhabe. Ilmaan akkasiitiin buluu dadhabe. Kanaan buluu barbaada. Eenyummaa isaa barbaada. Yoo haasaame kanatti dhufama. Kanatti dhufnaan immoo warri kana hin barbaannetu jira. Kanaaf ammas dirqamanii gara kanaatti yoo deeman irraan kan hafe tole jedhanii waan deeman natti fakkaataa hin jiru. Tole jedhaniitu deemaniiti guyyaadhaa gara guyyaatti namni du'aa jiru kuni utuu hin beekin miti kan inni du'aa jiru. Biilaa irratti ijoolleen mana barnootaatti galtu. Viidiyoo isaa argitanii yoo ta'e waraqaa ishee facaastee dabtariin ishee facaafamee biyya guutame dirooniidhaan gaafa rukkutamu. Waraqata bakka sanatti bittinfamee jiru argitaniitu. Dabtara ijoollee. Kana wallaalee miti. Garuu cabuutu irra jira. Sodaachisu. Terrorize godhanii humnaan gadi qabanii akka ol jettee mirga kee hin gaafanne. Gadi gugguuftee waan isaan jedhan waan isaan sii kennan fudhatee waan isaan siin jedhan fudhattee ergamtee akkati jiraattu salphattee akkati jiraattu barbaadu biyya isaa keessa. Haasaan dhufeennaan mareen dhufeennaan kanatu dhufa. Kana namni fudhatu hin jiru. Kanaaf wareegamuudhuma filata. Oromoon wareegamuudhuma filata. Hamma gaafa jirutti guyyaa tokkos lamas taatu daqiiqaa tokkos lamas taatu ulfinaan wareegamuu barbaada dargaggeessi biyya keessa jiru har'a. Biyya isaa keessatti akka kana ta'uu hin barbaadu jechuudha. Kanaaf wajjiniin mari'achuu hin barbaadan. Kanaaf salphisu. Utuu afaan isaa dubbatanii utuu isa keessaa baane jedhanii isaaf dubbannatu jedhaniitu TPL wajjiniin haasofna warra kan ergamtuudha jedhu. Saba isaaniitiin ilma saba isaanii keessaa baheen ergamtuudha jedhaniitu abaaru. Xiqqeessu gad buusu salphisu jechuudha. Akkan akkas hin taane immoo utuu beekanii kaleessas orma jalan gugguufne isaani. Kaleessas ormaaf hin ergamne. Qabsoon isaa adeemu haa jabaatu haa dhiisu bakka haa ga'u haa dadhabu garuu of ta'anii of danda'anii hamma gaafa jiraanitti hamma gaafa lubbuun keessa jirtutti of ta'anii saba isaaniitiif of wareegaa jiru. Namoota akkanaatiiniti ergamtuudha jedhu. Waa ergamtuu kanaan durallee kaasee irraa kaasuu hin barbaadu. Saree nyaatanii warra saree nyaatu namaa hin jiru. Kanaaf hin barbaadan wajjiniin haasa'uu hin barbaadan. Garuu dirqamatti yoo kanatti wajjiniin haasa'anii yoo walqixxummaadhaan biyya kana bulchuun danda'ame malee akka kanaatti walajjeesuudhaan tokkollee hamma namni inni dhumaa sun du'utti numatti fufa. Namni ulfina isaaf hin duune waan jiru hin fakkaatu. Namooti muraasi warri har'a garaan isaanii quufee bule warri kabajaa isaaniif dhimma hin qabne jiru. Namni hundumtuu akkas se'u isaan. Namni hundumtuu akka sana se'u. Namni hundumtuu kabajaan barbaadu garaa isaa guuttatee hinnaan jiru. Kanaatiif yeroo hundumaa waa'ee maallaqaa labsu, waa'ee dinagdee labsu, waa'ee maallaqaa argachuu,
waa'ee badhaadhinaa labsu yeroo hundumaa. Namni garuu badhaadhinni sammuu isaa keessa jira, ulfina isaa keessa jira, kabaja isaa keessa jira. Biyya keessatti akka namaatti ilaalamee buluu keessa jira. Sana barbaada. Badhaadhinni isa caalu hin jiru. Agabuusaa biyya isaa keessa waan argate, waan xiqqoo ishee nyaatee, waan xiqqoo ishee uffatee, mana xiqqoo ishee keessa ulfina isaa jiraachuu barbaada. Gabrummaadhaan mana bareedaa keessa bulu nyaatee dhaqee mana booliitti gad darbachuu kana hin barbaadu Oromoon. Namoonni muraasni sababii kana barbaadaniif, kana sababii baraniif yeroo hundumaa kanatti lallabu namatti. Hin jiraattu ati amma gaafa jiraattutti hin jiraattu. Uummanni jireenya jedhee hin lakkaa'u kana. Kan inni lakkaa'u guyyaa tokkos lama isaa taatu ulfinaan duute. Ijoolleen eeggadda wareegamte suni, dabtara ishee baattee tuu deemtu wareegamte suni, ulfina isheef wareegamte, ulfina isheef duute. Hamma gaafa jiraattetti akka gaariitti jiraattetti, akka namaatti jiraattetti, mataa ishee ol qabattee jiraattetti, of taatee jiraattetti. Kanaaf ammallee sirni amma aangoorra jiru kuni amma kana adda baafatee kutannoo uummataa kana baree humnaan immoo deebi'ee gara waltajjiitti dhufee yookaanis immoo gara xarapheezaatti dhufee hin mari'anna jechuurra amma nagaadhaan wajjin mari'achuu wayya. TPLF wajjiniin waggaa meeqa eega haasaa eeganuu jenne. Dubbii kana haasaadhaan xumuradhaa eega jenne. Eega waan meeqa balleessanii booda deebi'anii taa'anii mari'atan. Maaliif gara sanatti deemna har'as? Maal ta'a waraana bilisummaa Oromoo wajjiniin yoo haasa'an? Dhumattuu haasa'uun hin oolu. Kun taajjaba ta'anuma haasa'uun hin oolu dhumarratti. Maaliif har'a hin haasofnu utuu waan baay'een hin badin? Utuu harki keenya dhiiga namaatiin utuu hin xuraa'in, utuu lubbuun keenya hin xuraa'in, utuu sabi keenya hin dhumne, utuu jibbi kana caalaa hin afarfamin, utuu namni wal hin nyaatin, wal hin fixin. Maal ta'a yoo dafnee goone? Kan bor gochuun keenya nafne, kan bor gaafa humna dhabnu gochuun keenya noofne, noolle maal ta'a utuu humna qabnu, utuu ulfina keenya ofirratti eegganne. Kan jedhuun qabaan. Tole obbo Bakkeegaa keessumaa yeroo ammaa uummata kana cabsuudhaaf adeemsi deemamu kun akkaan hammaateeti kan inni mul'atu keessumaa taateewwan jibbanaarraa yoo fudhannee ilaalle uleen abbaa hirree kun akkaan hammaateeti kan jiru. Mee dhumarratti waa'ee uummata haleellaa dirooniidhaan isa jennu bifa garaagaraatiin duguugamaa jiru, waa'ee uummata qeensaa irratti gubamaa jiru kana ilaalchisuudhaani. Uummata Oromoo kutaalee birootiifis hawaasa diyaaspooraatiifis jechuu dandeenya jaarmiyaalee Oromoo qaamolee dhimmi ilaala jettaniif ergaan dabarsitan yoo jiraate carraa isiniif kenne gara marii keenya xumurtuuf. Egaa uummata Oromootti suman sila dubbadden gabaabsee dubbadha malee waan haaraa waan hin jedhu hin qabu. Guutummaatti uummata kanatti kan deemaa jira wanni kuni. Har'a gar tokko irratti kan xiyyeeffate haa fakkaatu malee deemee hunduma irratti kan dhufudha. Kanaaf hundumtuu wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Kan bakka tokkotti ta'u hunda keenya irratti akka ta'e itti fudhatanii jala dhaabbachuun barbaachisaadha. Warra dureeyyiitti illee warra beektota ofiin jedhan sanatti illee himeeraani. Mee warruma biraa dhiisaati dureeyyima warra TPLF kana fudhadhaa. Isaanumti mataan isaanii warri aangoorra jirani TPLF sadarkaa amma deemeen saffisa amma deemeen dafee aangoorraa bu'ee akka kana ta'a jedhanii isaanii mataan isaanii yaadanii hin beekan. Namiitti bu'a jedhanii yaadanii hin beekan. Ol jedhanii ija isaanii keessa ilaaluun sodaatu turan warrumta irraa aangoorra jiranii kana beeku isaan nu caalaa beeku. Bara nuyi itti dubbachaa turre illee isaan ija isaanii keessa ilaalanii ittiin dubbanne turan. Kun beekamaadha. Nu caalaa beeku isaan. Sodaa isaanii irraan kan ka'edha yuuti amma isaan hamma dhumaatti akka isaan barbadaa'an kan isaan barbaadan. Kanaaf inni har'a humna qaba jedhee akka kana na qabaa na gadhiisaa jedhu kun bor waan inni ta'uu hin beekamu.
daldaltoonni keenyas warri yookaan abbootiin qabeenyaa warri isaan jala fiiddan kunis ilaallachaa deemaa. Ilaallachaa deemaa abbootiin qabeenyaa warri biroon warri isin caalaa baay'ee qaban har'a maalirra jiru isaan maalirra gahan. Keessan immoo maalinni bor. Isin immoo bor maal fakkaattu? Warri ilmaan bira dhaabbatanii jajjabeessitanii ilmaan Oromoo ajjeesiftan ficcisiiftan kunis immoo maal fakkaattu bor? Han keessan immoo maal wabiinsa maalinni? Warri har'a jenosaayidii namarratti deggirtan karaa hunduma bira dhaabbattan kun warri barreessitanis ta'u warri waraantanis ta'u warri maallaqaan deggirtanis ta'u warri bira dhaabbatanii shubbistan kun maalinni bor kan keessan wabiinsa maaliin? Maaliif waan feer ta'een hojjetu sabi kun? Waan fudhatama sammuu namaatiifis waan fudhatama waan bor seenaa keessatti nama hin gaafachiifne waan sammuu namaattis nama hin gaafachiifne tokko hojjechuun barbaachisaadha. Kanaatiif waan hunduma isaa madaalaan hojjechuun barbaachisaadha. Kanaaf wal gargaaraa, wal bira dhaabbadhaa. Mootummaan kun sirrii akka hin taane itti hima. Harka keessan hin xureessina. Waan bor kaleessa sabiraan gahe har'a sabiraan gahaa jiru bor hunuma gaasin irratti. Dubbiin isaa dubbii yerooti. Yeroo eeggata malee hunuma gaasin biratti. Horiin achi tuulame sun inni biyya alaa tuulame sunis hammam bira geenyee akka itti fayyadamnu akka nyaannu waan tokko wabiin tokko hin jiru. Sirni akkuma jijjiiramaa jiru sirni inni dhufaa jiru kuni sirna isa hunduma keessaniyyuu nyaatuudha wal qabate. Kanaatiif ani kanan jechuu barbaadu Oromoon Oromummaa isaa cimsatu. Oromummaa balleessuu irratti warra tokkummaa keessan qooduu irratti bobba'e kana jalaa ba'uun barbaachisaadha. Tokkummaa keessan eeggadhaa. Har'a nan ilaalu hin jedhina. Dhuguma har'a sin ilaallachuu dhiisuu danda'a. Bor garuu hunduma sin ilaallata. Hunduma keenya ilaallata bor. Kanaaf dubbiin hunduma keenyaatiif deema. Sirna hunduma keenyaaf ta'u ijaarrachuu irratti xiyyeeffachuutu barbaachisaadha. Sirna hamaa balaaleffachuun jala dhaabbachuun barbaachisaadha. Yoo balaaleffachuu jala dhaabbachuun itti mormuun yoo dadhabame immoo afaan ofii qabatanii taa'uun barbaachisaadha. Akka hin barbaadamnetti afaan banuun barbaachisaa miti. Namni akka waan hin beeknetti wal hin beeknetti wal bira yaa'u kun hundumtuu numa wal beeka. Hunduma wal beeka, seenaa walii beeka. Eenyu akka ta'e wal beeka. Kanaaf wal deebisuun gaariidha yeroodhaan. Haafu nutti haafu. Nutti haafu sirna nuuf ta'u, sirna Oromoof ta'u, sirna Sumaaleef ta'u, sirna Tigreef ta'u, kan Amaaraaf ta'u, hunduma sabaaf sablammiitiif ta'u haa ijaarrannu. Sirna walqixxummaa keenya nuu kabachiisu haa ijaarrannu. Isa immoo wajjin sirbinu kan haa dhaabnu. Kanumaan isiniin jechuu barbaadan. Hollota kun kanumaan jechuu barbaadan. Warra aangoo mootummaarra jiran illee dhaabbadhaa ilaalaa. Dhaabbadhaa ilaalaa. Miidiyaa isaanii kana mee ilaalaa. Isiniif iyyuu hin ta'u isaa. Isiniif iyyuu hin ta'u isiniin iyyuu gaariidha jechaa jiran. Saba keessan ajjeeftanii iyyuu isiniin iyyuu gaariidha jechaa jiran. Dhiiga obboloota keessanii dhangalaaftanii waraabessa nyaachiftanii iyyuu gaarii gochaa nuu gaarii gochaa jiru isiniin jechaa jiran. Isin faarsaa jiran. Kanaatiif booddee hunduma keenyatti deema waan ta'eetiif nuyi tokkummaa keenya haa cimsannu. Waan nuuf ta'u haa ijaarrannu. Waan hunduma keenyaaf ta'u. Kana jala jabeessinee haa dhaabbannu jechuun barbaada. Egaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophiin addaa keenya har'aa kan obbo Baqqalaa Garbaa waliin itti turtii taasisne asuma irratti kan goolabnu ta'a. Qopheessaan qophii ani Hungidaa ogeeyyii teeknikaa OMN waliin ta'uunis waliin turre waan waliin turtaniif galatoomaa. Qophiileen OMN biroon itti fufu.